Atilal gana andartu kari mana mati akan ette gana tokko jina ka onin jenne kari mana mati gana. Ayye kari mana itu? Muka tokko al filiji ini tokko ni betami. Sa filiji. Alla filiji. An kari mana kaba kaba ba filiji nta doko. Igi bila latta mana sila latta koi. Abba an kari mana kaba anje bar. Ana sila lama bila latta. Sumanna ala la reba. Kana tene rumamre. Igana sila le. Ani an sila le sifta baka. Abba tu ban kari mana kaba anje bar. Ani kun gamma dada tanan fudage. Abbaan biddeenaa kun yoo na fudhi jeen dhiiroo na hayyama. Dhiiroo akkam jaa. Egaa huggunumaan deema. Silaa namaa beekuu qaba. Zim jeetuma afaan ol qabee deemu malee. Ittiin hima waan fedhe sanaaf fidu yookaan egaa akka manaa abbaan kiyya isatti dhaamee deeme ni beekami. Yookaan lafaa fi manarraan isaan kaasa. Bo, tola. Abbo, mucha. Yo. Maal bakka yaaddote tola. Yo. Maal bakka yaaddote? Ammo. Bar abbaa biddeenaa wayiinsi baafachuu sodaadhe. Kanaafuu maal dhuftee mana seentee waan jiru naasu turee ooyiruu keessa keetti qofaa kan teessu maal? Bar amma aniin kunis beektaa fuudha geetiin jira. Ati moo? Atiin kun moo? Fuudha geetiin jira. Amma sanumfaan isinii baafachuu sodaadhe. Akka nafuusiftuun barbaada tanaaf. Aboogummaa rakkoon qabaree egaa akkamiin yoo moo argatte? Argadheetiin jire. Eessa? Laaladhe tanaataatu laaladhe. Eenyu isheen sila? Isin moo? Bar miyyoo abbaa mudursanii. Mudur kam? Miyyoo abbaa mudur handaartu. Handaartu sana moo? Duraan wal beektu? Sirriitti shaa waliin jenne niin beeka. Isinumatti hin baafachuu sodaadhe malee. Amma kun ati immoo akkamii fuudha geesseere? Anoo ijoollee dhadheensi ilaalaa jira. Duuba hanqaan gaafa baasee akka jibichan nama waraanuu feetaniire. Ayyee gataate rakkoon qabu kana taatu si finnaka. Tanaa taatu anuun hin beeka. Kanamaan an jeetti akka ati naa dheeytuun. Yoom deemna reem? Yoom deemnee nutti agarsiiftee naanni warra isaanii si gaafadhare? Ammuma abbaa isi dhaqi irraa naafiti abbaa isirraa. Ayyeesh. Nan deema kan amma. Baqa. Kana taatu yaaddee nati. Hayya abbaa isaa dhuftee isa deemte. Bartooraatan argatee naani deemaa jira miyyoo ganda abbaa mudurfaasan. Ganda abbaa muduri. Handaartu moo? Handaartu. Hai handaartu bara abbaanaa jaalata. Ati moo? Amma isatiin argatee naani deemaa jira katolaan. Wallahi bara abbaanaa jaalata handaartuudha adaraan naa dhaqe malee isaan dhaqin gaa'e. Amma inni jaalatti na qabdee irraa jedhee amma kanaaf achiin argatee naani deemaa jira ka. Abba duwa naatu sittaanaa bari sarrallee akkamire anaaf dheeyta moo isaaf dheeyta doommaan tan. Akkasiire? Anaa jaalata anaa dhaqee adaraa wallahi abba. Ati xiqqaa kan akkamitti jaalalli si qabdere? Bakka abbaa na qabde gaa isillee narraa qabamtee jirti anis isarraa qabameetiin jira duwa akkamire abba. Kun immoo waan ajaa'ibaati ka. Ayyee tole bakka akka waan isaa mari'attuutti achi deebiin si mari'adha bakka rakkoon qabu si xumuree dhufa waan ta'eef. Anumaaf dheeytaa mee? Rakkoon hin jiru. Sitti natti aana waan ta'eef ayyee tole bakka waanuma fideefu si xumureen dhufan. Bakka gaa adaraa abbaa isaan dhaqin anumaa dhaqiyya. Ayyee tole. Hayyiga abbaa kiyyatti direeme anilleen. Abbaan kiyya ganaa miyyoo san bira naa dheenaan anillee walii shaashaa jeetiin jira. Inni qabeenya kamiin fuudha sila? Ayi qabeenya qaba. Arra maaliif akka gammadu gammachuun sirra darbu jira. Ammoo wanni akka gammadu immoo bar wayin siime oduu aaree guddoo takkaan qaba. Wanni qabu sammoo bar abbaan biddeenaa kiyya kute. Eessatti? Harinni kute moo? Hin agarreete karaa kanatti? Karaa mana keessa inni kute moo? Maal godhuudhaaf? Maal godhuudhaaf? Abbaa kee bira naa kute. Maal godhatee abbaa kee? Ana ergate. Akkam jetteeni? Abbaa isitti naa dhaqii hin jeenan. Akkam naa ta'uuf? Akkam haa ta'uuf? Akkaan bakkaan si fuudhuufiin akkas itti naa dhaqii hin jeen. Akkaan si fuudhuufi? Maal firee akkasirra ooluu naan deematti irra wayyu? Akka naan deematti irra wayyu naan deematti? Deemmachuu tana akka amantaa islaamatti illee dhorkaa beeyta. Dhorkaa osoo hin ta'in akkasuma beektee? Hundaa'u anaa sirreessa. Tanaafin akka gammada tanaa kunoo ta'in itti gammadu. Gammachuun tanuma? Gammachuutti hin jira bara. Mee hoofni tana? Hoofni hin jira. Yoo bakka amma firraa hin kaa'u akkuma abbaan kiyya yoo dhabe ni lola. Kaitan firraa gaddeema akkama ammaan tana. Ayyee bakka gammachumaa jishaa jaadeemu. Ayyee oduu isaaniitti illee bakka akkasuma dhaggeeffadhu xarafuma. Suutumaan dhaggeeffadha akka nama quban qabneettumaan dhaggeeffadheetuma bakka akkasii siifii namaree deebi'ee. Ayyee bakka shaajiyaa. Kandi. Woo. Nagaa jirtu. Abbaa fili ceesaa qabaate. Nagamni. Nagaa. Har'a ajaa guddaa tokkoon isin bira dhufe. Taa'e. Bokkaataan taa'umsa. Maali ayamtii dhufte? Har'a ajaa guddoo tokkoon isin bira dhufe. Maali isa baate qoye?
Fillichi tokkotti gara keessan nu ergennaan dhufe. Filli kun kam inni olii qoy. Mbene kaman. Mucaa kiyya tokko beektani mucaa kiyya isa xiqqaa sana. Inni agarree kamta kan beekoni. Isatti ajaa guddootii fi simbiratti nu ergatee. Maali gaa ajaan isin himaddu gaa ajaa. Ajaa sana miyyoo keessan sanan jaalladhe jaalala irraa na qabdee. Kami isin miyyoon? Miyyoo ma qabdan sana. Ay miyyoon ganaa ijoolleedha barnoota jirti. Ay gaa mucaan keenya illee ijoolleedha. Egaa akkasuma jedhee naan simbira dhufe isa kan akkam gootu jedheen. Ay miyyoon ganaa barnoota jirti ijoolleedha ta'u miyyoon ganaa ijoolleedha barnoota jirti. Bakka sama biraa alaalatu rata biraa barbaadatu. Ngeenya miyyoon. Amma gaa mucaan baay'ee isheerraa na qabde jaalalti jedhee. Baay'ee mucaan egaa kunooti akka malee ta'aa jira. Ay ganaa miyyoo waan ijoollee taateef. Ina yoomtu barnoota jirti. Mee miyyoo sanallee waa maati isinillee itti yaada akkasuma ofii keessa jettanii murteessuun sinirra hin jiru mee gaafadhaa isheellee. Andaartu. Deebii kottu mee. Ayyee kottu ta'ee asiin. Andaartuun kanaa? Andaartuu immoo? Isii kana. Akkam andaartu? Nagaamni? Ayyaa. Ati laal ganaa andaartu qaadhima namaati akkanatti ganaa tokko wajjin akka onni jenne qaadhima namaati ganaa. Ayyee qaadhimaa eenyuuti? Mucaa tokko laal filli jeniin tokko ni beeytami. Isa fillici? Alla fillici? An qaadhimaan qabaa kam abbaa fillici hin fedhu kun. Ifi ilaalatte maa anaas ilaalate qoy. Abbaan qaadhimaan qabaa hin jeebate. Anaas ilaalama ifi ilaalatte. Sumaan naa laala reebba. Kanaa ta'e neerumaa mire. Egaa nan silaale. Ani nan silaale siif ta'a baqa. Abbaa duban qaadhimaan qabaa hin jeebate. Ay naafaan hin dhaabbatin baqa ammati naafaan garagaltee naafaan hin dhaabbatiniiti waan ilmuuti jedhaateef. Mucaan kasaate kunoo filli jeniini. Siif ta'a moo siin ta'u qoy ammati. Anaan ta'u abbaa qaadhimaan qabaa hin jeebate. Maali qoy tanii an siin ta'u siin ta'u qoy. Ani hin fedhu lakkii abbaa qaadhimaan qabaa. Akkamis siin ta'e hani an siin ta'u narraa fudhu. Lakkiin hin qaban jeer qaadhimaa sitti hin himne. Kai bakka asin irraa ammatti waan hani siin ta'u kai asi. Ati amma abbaa fillichi. Ati harkadhu isii waan ilmooti jetaateef. Uti turii yala waan ooltuuf. Ati harkadhu mala jimaa kanallee qame mirkaani. Afaan kaaddume. Abbaan kiyya nama biraatiif na kan nu deemame ammaan deemee tolatti ni himuu qaba akkama amma deemeetiin itti hima tolatti. Abbaan biddeenaa kee naaf dhagattee eegu jirtaa meetu. Fillichi dhabee kun abbaa kiyyaa walirraa filatanii tattaa'u jiran. Akkam? Fillichi fi sakanna abbaan kiyya. Dhugaadha. Dhugaadha. Akkumaan gabbeettiin barbiraa gabbee siifii nama ijoo ol garagalee. Siifiin dhagas hin jeemire duraan inni. Way abbaadha. Akkam amma fillichi fitti jira ni. Fillichi fitti jira fixatanii jiran amma reefu naame. Abbaan kiyya natu beeku kam sababa sanii qaadhimaan qabaan jeeni beeyte. Bakka natu mee naareetiin akkumaan gabbeen sibira dhufe kuno. Way ana way abbaadha. Way sila abbaan kiyya jiraate. Akkana miti. Andubo izoota keenya guutuu bar namarraa dhageetiin jira kaisaan isaa yaasaa yoon fadhe. Qabeenya katira jiranii misaanu? Yaasa. Kaisaan isaa yaasa. Hayi obboleessa kiyya dhufe akkam. Hayi andaartu. Maal asi goot? Ammas maan jira bar. Maal? Mee kottu taa'ee mee? Iduu maal isin? Bar akka malee dhaatu akka malee ta'e. Aduuba akka malee akkanatti nama lama wal bira kanatti teessanis. Akkasii miti. Tatee nyaata naa miti. Rakkoon. Hayyee maali mee dab? Bar kanii an abbaa biddeenaa kiyyisanni beeytaa mire. Farmaan gaafatoo sitti mee sana. Eewwa. Akkana naan jedhanii geettilee sitti mee baramu. Dhagee dubbii qubaan qaba. Sanumaatu amma xiqqoo bakka miyyoo teessan tana jaaladheetiin ittiin ergee bakka. Maali CBC waliigallaan duuba maali rakkoon? Ani itti himee bakka naafisiin sirrii walii galle abbaa kiyya abbaa buddeenaa san gartee isatti hin deeme abbaa isin naa dhaqii akkanumatti alaa deemmachuun kun shari'aan hin ayyamu deemimee itti naa dhaqi itti naa himiin jeen hayyee jeetu na biraa kutee silaa abbaa buddeenaa ni beeytaa mire dhaqee amma achitti taa'ee mucaa isaa san fillichi ni beeytaa mire fillichi saniif itti haasoo jira bakka isaa siifiin bakka jimaa isaa jeetti isa biraa kutee isatti himu jira gaa kun akkanatti. Kaati ergatte moo? Isin lamaa wal jaalannaan rakkoon qabdu waan taateef kaa'amma bira dhayina abbaa kiyya bira. Hayi biraan isin geessa. Afuram yaa. Ayya salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Nagaa. Bayyuma. Nagaami. Mirgaana mi abba. Nagaa. Ayya. Nkana. Amaan. Nagaa. Taa. Abba. Oo. Maali jirtan sa? Bara kanatti no inni kun fillichi tokkoofin sibira dhufe jira. Fillichi sibira dhufe? Duba miyyoo gaafattee maal sin jette sin? Miyyoon eeshiin na hedduu hidde. Bakka inni bees bakka osmataa jira. Abbaa fillichi? Tolaa si ergate moo? Fillichi si ergate mee ati mee tanuma addanaa baase. Tolaa si ergate akka gartee isii tana akka isaan wal qaadhimataniif jechuudha. Eenyuuf jecha dhufte abbaa kiyya biraati mee?
dursanii kunoo tolaaf jecha dhufe. Tolaa jechuudha. Tolaaf jecha dhufeen asumaa immoo mucaan kiyya xiqqaan sun illee filicii kan jedhan sun anillee akkamii jaalalti irraa na qabde jennaan kana duutti isatti noo dogongorsee malee ani isaaf hin dhufe. Kamtu irra guddaa duuba? Irra guddaan immoo kunoo tolaa kanadha. Duuba tolaa eegee inni itti himatee asitti himatee akkanaaf akkana naa godhisiin jee ati fiifuu inni amaanaadha waan taateef si bira guddate abbaa hin qabu abbaan isaa hin jiru abbaan isaa du'ee jira waan taateef ati akkamitti duuba waan akkanaa kana hojjetta? Aboo mucaa kiyya filicha sanatti na dogongorsiise malee ani isaa dursa isatti natti himate ture. Duuba amma akka kun sirriidha Sirrii miti. sirrii murteessite gaa? Sirrii miti. Duuba akkam jetta abbaate kanarratti? Asirratti immoo gaa dursii budduma argachuu qaba. Mee ati immoo maal jette? Asirratti gaa ilmi gaa guddumaa dura argachuu qaba. Dura guddaa fuusaniitu xiqqaaf gabbaan malee bakka guddaan jirutti xiqqaan fuudhuuf mirgallee hin qabu. Sangaa guddumaa dursaan jaan. Isin qaadhimaan qaba jette. Qaadhimaan sun eenyu jii gaafadhu mee isi? Isin gaafadha wayigaa. Handaartu. Ati qaadhimaan kee ati yoonni jettusan eenyudha maqaan isaa? Tolaadha. Kana? Isa kana? Isa kana siitee? Hayyee bakka egaa inni kun siitee? Bakka rakkoon qabu? Filichi illee unoo abbaan unoo asira inni unoo ana balleessiyaa? Bakka rakkoon qabu eega kana ta'e? Kanuma malee kabiraati miti. Eenyu maqaan kee? Tolaa rabbii. Tolaadha? Hayyee bakka. Ganaati garuu waan akkanaatti hin deebiin. Hayyee ishee. Mucaan kun amaanaadha. Amaana sirrii. Jechuun bakka guddoo qabdi jechuudha. Eegaa sirrii. Saniifuu amma isa silaa isa bara akka ati deemtee itti fuusisuu qabdaa bara silaa osoo inni sin gaafate inni gahee jira waan taateef osoo inni si ergatee jiru mucaa kiyyaa filichiif hin deeme jechuun kun dogongora. Dhugaa dogongora Abbaa filichi dogongortee jiru tana fudhadhu. Nan fudhadha jedhi. Dukkana keessa illee Mucaa kiyya filichi sanatti na dogongorsiise malee dogongorree ture. Sammuu Inni namaatti duraan moo dogongora? sammuu namaatti deemuu qabdu kana ijoolleen akkamitti dogongorsiif. Eegaa malee inni akkas naaf haa ta'u inni illee jaalladha jedhee Ilmi xiqqaan akkamitti dogongorsiisa osoo guddaan jiru? Ilmi xiqqaan akkamitti dogongorsiisa? Hayyee bakka tole egaa handaartulleen kanaan naa ta'e guddaa bakka karaa guuti akkasitti ulaagaa guuttadhuuti bakka akkasi kotta. Hayyee tole gara rakkoon qabu.